عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت بليا وروني channel كديجا غرورا بيست جل تركمتن يوتيوب كي جل تركمتنو أكسم اللي توكي كديجا وليس جل تركمتن جرت بجرات تنسين جتا حرمو مخرج الصاد ولترفني جرة قبيلي فردة كيسا صاد الرجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مخرج الصاد منتهى طرف اللسان مع أسفل الصفحة داخلية للثنايا السفلى فيخرج الصوت من فوقها مارا بين الثنايا العليا والسفلى. وصفاتها 5: محموسة، رخوة، مستعلية، مطبقة، فيها صفيرة. إدو الصاد الرابات ثم فين تقربا إرى بدين كيسا gama jalaa sunu ilkee gama jalaatiif kan ta'e sagaleen ni baha gubbaa isaatiin dabraa haala ta'een jidduu ilkee gama gubbaa fi jalaatiin baha. Akkaataan isaa yookaan hosifti isaa 5 kan yeroo dubbannu hafuura qabu, kan yeroo dubbannu sagaleen guutumaan guututti yaa'u, kan yeroo dubbannu sagaleen isaa gama aamaa ol goru, kan yeroo dubbannu sagaleen ol marmu, kan yeroo dubbannu qara sagalee qubee qabu. Har'aan kana wanti akka haaratti baranne muxbaqaadha. Muxbaqa jechuun sagaleen ol marmu jechaadha. Qubeelee faallaa qaban keessaa yeroo darbe mustafilaa fi mustacliyaan walii faalladha jennee turre. Har'ammoo munfatiyaan hangammaatti faallaa bira hin geenye dhaga'ee jira. Muxbaqaa fi munfatiyaan walii faalladha. Mustacliyaa fi mustafilaa walii faalladha. Warri immoo faallaa hin qabne qalqalaadhaa kaasee qalqalaa tokko, munharifaa 2, mukarraraa 3 fi hasafiira 4. Warra faallaa hin qabne 4 irra geenyee jirra jechaadha qubeelee faallaa hin qabne. Kanaafuu waan isiniif hin galle komantii jalatti naa barreessuu dandeessu isiniin jedha. Akkasumallee qubee har'a baranne suwaadiin keessatti qubeen suwaad qubee furdatu irraallee akkasumallee makhrajni isaa immoo siinii fi zaayii fi sood makhrajni isaanii tokko jechaadha. Kanaafuu turtii gaarii isiniif haa ta'u. Hanga qubeettaan walitti deebinutti turtii gaarii. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Dogoggora jiruuf afoonaa lillah.